Ta. Nakia. Maal jettan abba? Maal hojjechaa jirtu? Riisarchii wayii hojjetaa jira. Maalistee hojjechaa jirtu? Riisarchii. Kun hojjetu jedhu rabbi si yaadaaf. Aamin. Du'aayi naa godha abba. Hojjetu. Ilma kiyya. Sun maaliif kana simbiraa barkuni abba. ilma kiyya. Maal jettan abba? Wanni asirra taa'u sun maaliif? Kuni simbiraa bara abba. Ilma kiyya. Sun maaliif? Simbiraa bara abba argaan jirtanii. Ilma kiyya. Maali abba? Sun maaliif? Simbiraa barkuni maali mul'atu? Maal taatan? Ilma kiyya. Maali abba? Simbiraa barkuni argaan jirtanii. Maali waan hojii dhabee as taa'u seetanii? Maali kan hundi dullummaa? Simbiraa kun maal taatan? Maal ta'e jaata? Maali jettan? Maayin? Alhamdulillah yaa rabbi galanni si haa ga'u. Ilmi kiyyaarra gaafii ajaa'ibaa na gaafate. Simbira takka muka gubbatti argee yeroo 23 na gaafate. Anis gammachuudhaan ilmi kiyya afaan naa hiikkate jedhee yeroo 23 nuffii tokko malee deebisaafii ture. Wanti akka ilmaa maaltu jira? Guyyaa kanas seenaa kiyya keessatti guyyaa mudannoo ajaa'ibaa jedhee qalama hin gogneen galmeessee jira. Alhamdulillah yaa rabbi galanni si haa ga'u. Abba dhiifama naa godha. Abba dhiifama naa godha. Dhiifama naa godha. Dhiifama naa godha. Dhiifama naan jedha asiin ga'u. Dhiifama naa godha.
Abbaa akkanan seeni akkanan seeni abbaa dhiisa manaa dhiifama manaa godhaa dhiifama manaa godhaa. Rabbi galma siyaaqu rabbi ataan wala keessa yaaqu bakkaati yaaqu hunda rabbi siyaaqu akkasitti jabaadhu rabbi bara nama hunda rabbi siyaaqaasu deemama waannaa keessatti deemu. وقضى ربك ألا تعبدوا